furmaataaf rakkoodha rakkoo fi beekuun furmaataaf dhiyoodha walii galuudhaaf furmaataaf rakkoodha rakkoo fi beekuun furmaataaf dhiyoodha sigaleera furmaata hubattirta furmaata sigaleera furmaata hubattirta furmaata Akasit Wali Wabai qabaa jireenyi ilma namaa wayidduu mudataa ganamaa galgala garuu tattaafata kan qabu mul'ata rakkoon akka feeni qaba furmaata Wabai qabaa jireenyi ilma namaa wayidduu mudataa ganamaa galgala garuu tattaafata kan qabu mul'ata rakkoon akka feeni qaba furmaata والنوطة قادر إنسوداتين تتافدو قفو صداف ما نفتينا هيرون تكو قاوي تكو في مو برجرينا إنسوداتين تتافدو قفو صداف ما نفتينا هيرون تكو قاوي تكو في مو برجرينا kanaafuu dabalataan kan kireeffatu barbaadnu kan Abdii jedhama dhaabbata keenya keessatti faddaalaa fi waa tokko ni mariisisa faddaala irratti garuu guyyaa tokkollee milkaa'ee hin beeku garuu hojjettuu manaa fi waardiyyaa qacaruu irratti ni milkaa'a barumsa yoo jettan duwwaadha dhimmi kun akka ittiin dhaga'amne jennee maqaa injiinar jedhu baasnee fi jirra injuu jennee gaafa waamnu baay'ee gammada amalli injiinar baay'ee qorraadha hammam akka qorru immoo yoo waliin turre kan hubannu ta'a kanaafuu bilbila loona dhukkubessinii naasofsiisa inni kun immoo bojaa jedhama garuu akka hin dogoggorre maqaa kanan fayyadamu yoo waamtanis hin hawwaatu gateera tarii guyyaa tokko yoo fayyade jedhee kiisii duubatti qabeef hin jira garuu waamuudhaaf jennee uyyee jennee ni jirra maal jechuu akka ta'e hin beeknu ni waamnaa innis ni hawwaata uyyeen hojii irratti milkaa'inas kufaatis galmeessisee hin beeku maaliif yoo jettan isinitti himu Adeemsa ani kana dastaaf bargaafa sintoorraa baatan calisuuf isheen kun immoo simboo jedhamti simboo fi addunyaan tun wallatti fakkaatu maaliif naan hin jettani calaqqisuu fi cululuquu jaalatu keessi ishee garuu duwwaadha dhaabbata keenya keessatti haala yeroon kan wal fakkaatu ishee waan ta'eef ajajjuu keenya akka taatuuf bakka buufanneerra amalli hojii ishee akkam yoo jettan ajajaan hin gamaggamamu gaashee jedhamu maqaa waraqaa eenyummaa isaanii hin beeku kun maqaa kabaja isaaniiti mooraa kana keessatti kiraa funaanuudha yoon jedhu immoo gara biraa akka hin deemne mana kan nutti kireessee isaan jechuu kiyya ani yeroo tokko baheen qilleessa fudhadhee ol deebi'a sababni isaa iddoon jireenya koo gara alaa waan ta'eef hiriyoonni koo garuu baay'ee na gaddisiisu asuma oolu asuma bulu sanayyuu amala gaashee danda'anii amalli gaashee bar fiilmii hindiiti fiilmii hindii waanuma salphaa kana guddisuudha sobe immoo akkanaan hin jenne
sanaa maqaan koon tolu dubbiidhuma xiqqaatu na jalaa guddata. Maqaa koo isinitti himneedha. Taalibaanin jedhama. Baay'ee nan tattaafadha. Kanaaf maqaa kana na badhaasaniiru. Dhaabbata kana kophaa koon mataatti baadhee jira. Isaan kun garuu gurmaa'uuf akka mijatuuf warra seenanidha. Kanaaf baay'ee biizidha. Anis bilbilli koos boqonnaa hin qabnu. Bu'aa bahii qabaa jireenyi ilma namaa waa hedduu mudataa ganamaa galgala garuu tattaafata kan qabu mul'ata rakkoon akka feeni qaba furmaata. Bu'aa bahii qabaa jireenyi ilma namaa waa hedduu mudataa ganamaa galgala garuu tattaafata kan qabu mul'ata rakkoon akka feeni qaba furmaata. Wannoo xaaqaa darbii. In sodaatiin ati taafadhu gufuu sodaa.